haramaya deemni wanta baay'eetu uumame warqin sun immoo seenaa baay'ee qaba anaaf isin caala anatu baay'ee gadde maaliif anaaf seenaa guddaa qaba warqin sun siniif osoo hin ta'in anaaf seenaa baay'ee guddaa qaba anaaf hanga amma garaan kiyya akkatti gubatu ana beeka waa'ee saawwan natti kaasan ugaas ninja akka namni akka namaatti ni isa ilaale warqii san ugaa namni akka na jalaa badee na jalaa du'e wayi ishee dhugan jirtu malame amma namoonni baay'een warqii kan gartee wabiidhaaf gurgurtee jirti jaallee wabiin gartee jaallee isii kan duraanitti dhugumaan gartee jaalatti isaaf gurgurtee obboleessi ishii dhagartee waan obboleessa iyyuudha wabii waan tumeef jecha isattiin yaaluudhaaf warqeen gurgurtee isallee itti yaalaa jirti isa ararfachuudhaafis kana gootee jaamaa jira. Amma maal ta'e seete warqin sun hom badee wabiin hom rukutan. Kana dunu baasime. Amma kana akkamitti namni adda baasuu dadhaba. Jechuun ani immoo akkaan gartee quba qabutti jechuudha warqin kun kan badee eeguma wabiin dhawamee booda. Lakki. Kana adda baasime ishee. Amma maal dogongortanii warqin kan bade haramayaadhaa deebinee torbee tokko guutee torbee tokko gunne erga bade warqin sun jechuudha. Ani ni manni garuu baasee. Okay haa ta'u ishee erga akka badeeyyuun beekamu hin sobdiyyuu jechuu dandeessu. Haa ta'u hiriyyaan tiyya kaafeetti na waamtee waa'ee warqii kana na gaafattee turte. Viidiyoon sun hom gadhiifame. Osoo wabiin hin tumamin dura. Wabiin rakkoo kana keessa osoo hin seenin dura viidiyoon sun gadhiifame. Wabiin erga ji'a tokko booda erga haramayaa deebine baay'ee turree Adaamaattu baay'ee turree erga sani tumame. Inuma waliin qabatu iyyuu. Kana wajjin inuma waliin qabatu. Ani immoo wabiin tumame jee wanta warqii gurguruuf hin qabu. Waan danda'e wabiin tumamu isaatiin illee baay'ee gaddeera. Harki koo isa keessa hin jiru beektanii. Warqii gurguree immoo wabillee hin gammachiisu ofillee hin gammachiisu. Jechuun namni beektaa akka biratti hiikatee beektaa. Kana kan gurgurteef isatti yaaluu fi akkuma reefu jee. Wabiin wanta itti yaalamu dhabee rakkateeti ani warqii kan gurguru. Wabiin immoo yaalame. Wabiin yaalameera. Siqaxin wanta warqii nama gurgurchiisee isa yaalchisu kubbii akkasii mitirra kan gahe. Namni kun makiinaan siinoon irra hin deemne. Wanta warqii gurgurchiisee biyya alaatti ni sargaani warqii gurgure. Warqeen jechuun inta okaa wanni hin taane asaaru bar jechuun wanta waliin hin qabanne. Wabiin hom tumame warqiin hom bade. Inuma waliin fakkaatu. Moo wabiin hin tumama jedhee yeroo biraatti tumamu eeda burcaan kun jedhee itti yaadeen gurgure. Gara maaloo dhiisaa. Bakka isin gaddin hin booyin bakka isin. Hin booyin hin gaddin mana. Saniif warqin kana waliin qabatu jechuudha. Waliin qabatu. Ani itti meera hiriyaa kiyyatti. Warqiin kuni shaaworii galee gaafa saamunaa harka keetti dibdu akkam kun warqiin kun intini jedha. Yeroo sanillee baay'ee intini hin jenne ture. Sin qabanne? Nan qabanne ture. Na saamunaa dibee akkanatti qachoo jiru akkanumatti ba'e akkana harka. Isa qabachuu waan deemaa shinti beetis tallam. Sigale? Duma shinti beeti fagoora shidan? Shinti beeti keessa fagoora? Nama lusu fagoo ta'uu baatee illee ani keessa seeneen baasaare akkam taare. Warqiin hin argama amma shinti beeti keessatti maal taate yaasuu immoo yaara. Anaaf hiriyaan kee tokko hoteela fayyadamuudhaaf seennee nyaata nyaannee mantana xumurree amma inni garatti deemee shinti beeti gale fayyadamuudhaaf. Sanoo bilbila iPhone qaba. Bilbila iPhone kuni isaaf laal bilbila gartee waan qabu lafa gannaqee bitee jechuudha. Baay'ee gartee jabeessa. Maallaqa guddaa waan baasuuf yaa. iPhone ni beekan gaa. Akkasitti osuma fayyadamaa jiru bilbilli shinti beeti gale jechuudha. Amma mucaan gaas deemee gaa uujee boo'ee abbaa manaa yaamnee shinti beeti gartee namni kan galee dhorkinee dhaabbannee gammarsine maal goonare sa'aatii lama kana ta'e gubbaa dhaabbannee dhumarratti baasna jechuudha bilbila. Qaamni kun hundi gartee gaa nu ajaa'ee akkasii baasnee dirqama gaa maal goona. Warqeen immoo akkasitti hin bahu warqeen waan xiqqaadha akkasitti hin bahu ifa mayyee goomee hayyee
Nama wanta akkasitti miti. Warqin kan bade fagaatee fagoo. Wabiin kan dhukkubsate amma dhiyoo kana. Dhiyoo kana jechuudha. Inumaa walitti hin dhufuyyuu. Saniifuu waan waliin fakkaanne jechuudha. Waliin fakkaannedha. Kanammoo hiriyaa kiyyattiyyuu himeera. Isinitti osoo hin ta'in hiriyaan tiyyayyuu piraankiin na gootee turte bara. Akkasii. Jechuun kaameeraa oksitee ani kaameeraan akka hin jirreen beekaa. Warqin akka bade warqin maal akka ta'e eenyutti illee ni mannee ture. Kaameeraa oksitee warqin maal akka ta'e na gaafatte itti himeen jira. Kun እንግዲህ አመኑ keessan kun hin beeksisalleedha. Beekamaadha. Saniifuu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota ummaa yoona shamaa harka fuunee jirtu isiniin jecha. Egaa har'aa chaayinaal obboleettii teenya tana kennu hoggannoo YouTube ka jedhu kana gurguruu barbaaddi. Namni bitachuu barbaadan chaayinaala kana koomentii jalatti barreessa. Achirraa koomentii keessan ilaallee namni dhugaan bitachuu barbaadan yoo jiraatan jechuudha. Wal dubbistanii irraa bitachuu dandeettanii gatii madaalaa ta'eeni. Sababbiin isiin gurguruu filatteef illee jechuudha. Viyuu baay'ee qabdi dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi baay'ee amma dura doolaarallee irraa yeroo lama baafattee turte. Baay'ee irratti dalagaa turte yeroo biyya namaa keessa jirtutti jechuudha. Amma garuu gara biyyaa galte. Gara biyyaa galte jennaan haalli niitoorkii biyyaa ta'uu fi didee niitoorkii dadhabinaan jette. Dhugaa dubbachuudhaaf warra yuutuuba banattanii beektan jedhee yaada. Yuutuubii yeroo jalqaba banatanii bu'aa ce'ii hedduu qaba. Wallaahi bu'aa ce'ii namni haarofti sanuyyuu namni nama hin beekne yuutuubaroota yoo yuutuubaroota ta'e yuutuubaroota irratti salphaadha maaliif yuutuuba guddaa qabaatan achi jalatti guddifachuu danda'an garuu kan waa takka hin beekne akkanuma lafaa ka'anii takka jedhanii banatan kun hedduu ulfaata waan keessa tarreen hundi keenya hin beekne jechuudha. Baay'ee tokko namni illee sheer siin godhu sabskiraayib malee siin godhanii waa hedduu wallaahi alaaziim warri beektanii inni akkasii bu'aa ce'ii san hunda keessa tartee asiin geette kinoo chaayinaalisi sabskiraayibii 8,000 ho'i qabaa tureeyyuu eeyyuu 9,000 guutuudha. 9,000 guutuu fi 400 qofa hanquudha. Sabskiraayibii kana hunda mallaqallee immoo yeroo lama irraa baafattee turte. Inni akkasitti chaayinaala mallaqa hirreewu kana gurguruun akkasitti itti dadhabaa turte hedduma jabaataa garuu erga biyya galtee amma isiin baatii akkas ramadaana dura galte ramadaanni seeniin galtee gara baatii 6-7 akkasumatti fakkaatti. Erga biyya galee niitoorkiin na didee yaani haala biyya keenya ni beektanii xiqqoo karaa Adaamaa Finfinnee minaamina kan dalaga malee bakka biraatti baay'ee hin dalagu. Inna safara isii sanitti na didee jette intarneetillee galchennaaf dalaguu didee jette sababa sanii fi yaani baatii 6-7 kana lafa taa'aa ture. Irratti dalaguu hin dandeenye gurguruu filadhee naan jette namni bitachuu barbaadanii rakkoo takkaayyuu hin qabu laaltanii keessan dubbistanii nama waa'ee yuutuubii beekullee laalchistanii akkasitti bitachuu dandeettanii. Isiniin jechuu barbaadaa naaf beeksisinaan jettee asumaanii warra bitachuu barbaadan yoo jiraattan bitachuu dandeettanii koomatti jalatti barreessitanii achirraa wal qunnamtanii bitachuu dandeettanii isiniin jedha. Kun jala deemtanii ilaaluu dandeettanii chaayinaalisi sarchii gootan gannoo yuutuub jettanii namni bitachuu barbaadan jala deemtanii takkaan maal akka isiin dura dalagaa turte. Viyuu hedduu qaba dura jechuun dhugaa dubbachuuf amma yaani baatii meeqa waan irraa turteef yoo gadi viyuun isaa gadi bu'aa deemaa jira malee yeroo duraa jechuudha viyuu hedduu qaba. Maashaallah ture maashaallah irra dalagaa turteetilleen akkas isiniin jedha. Namni bitachuu barbaadan yoo jiraattan dubbisaa. Sababni isiin gurgurtuuf illee waa'ee intarneetatii fi malee rakkoo biraatiif miti irratti dalaguudhaaf hedduu hawwii qabdi ture wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo ani dalaguu na jibbisiisee hin dalaguu jedhee ani diduyyuu jechuu anaayyuu hedduu takkatti na dhiibaa turte dalaginaan jechaa turte irratti dalagii gaafa galteef si qarqara gaafa galtee dalayidaa asitti hanga dandeettii keetii ooma dandeettii irratti dalagi naan jechaa turte anaayyuutti na jajjabeessaa nama ture keessaa nama tokko turte garuu amma isiin haala shabakaatii fi malee wanta biraatiif miti.
haala shabakaan biyya keessatti hedduu na rakkisee akkasitti taa'ee homaa bu'aa hin qabu namni irraa fayyadamuu barbaadee jiraate ni gurgura jettee murteessite isaaf jecha kaa magaalaa guddaa biraa galuu hin dandeettu magaalaa akka Adaamaa Finfinnee Minaamina kana galuu hin dandeettu jireenya waan qabduufi inni akkasii isiniin jedha sababa kanaa gurguraa jirti namni biyya namaa keessa jirtan akkasuma immoo biyyatti illee galtanii hojjechuu warri fedhii qabdan warri shabakaa argattan jechuudha warri naannoo keessanitti shabakaan dalagu magaalaa keessanitti intarneet illee ta'ee shabakaa waan isinii dalage dalagu of tamammantanii warri jirtan yoo jiraattanii bitattanii irratti dalaguu hin dandeettanii waan babbareedoo dalagda yuutuubiin akka kafaltii qabu kan namni hin beekne hin jiru kafaltii qaba yuutuubiin akkuma argaa jirtan ijoolleen asirratti kun nama hedduutu dalagaa jiranii inna irratti dalaguu dandeettanii bitattaniitiin adammoo gatiillee gatii madaalawaadhaanii gatii akkasitti nama rakkisuu miti waan ijoolleen itti gurguraa jiraniin beekanii garuusi san hundaayyuu dhiistee gatii madaalaadhaan gatii wanti jechuudha xiqqoodhaanii ni gurgura jettee murteessite namnis akka irraa fayyadamu akkanatti taa'ee uummata akkanaaf gochuu hin danda'u namni irratti dalagee irraa fayyadamoo jiraate jettee akkasiisin jira obboleeyyan xiyyaa asumaanii bitachuu barbaaddanii